وشمي Hayyee galatooma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Irra deebina kanaa teenya. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Har'a eegaan koree asirraas niin ture. Hangaan taa'e kanatti maaliin argaseetan iyyatiyya taatu nama hedduu jira ijoollee muciyyoo eebbifamteef kan dhugaan gammadee kokkoflee taphatus. Asuma keessa ammas waa wal quban qabdu maammatoon baalageen jira kan deddeemee faatee dalaqqasuus aboo ati gurbaa garee tana keessaa kaatee gad hin baatu. Eebbisaarra jirraa taa'i wal keessan taatu. Yaa maamma fattaalmee ati maaliif jirta? Yaa maamma fattaalmee ati maaliif jirta? Guyyaa ijoolleen teenya gammachuu dhandhamtee asitti nu yaamtee shaashaa jechaa jirruun atis itti yaaddee dhufteen se'a guyyaa gammachuun baay'atee qalbii nama dhooruun ani kan na dhibe akkamissiif dhufte guyyaa har'aa kanaan ijoollee qottoroon osumaan taa'i je'ee hogguu si dubbadhu karaa si kuttee mifaallaa namaa baruun dhiifama naaf godhaa. Warra qalbii hin qabneen bar of yaadachiise yaa ummuuwwan teenya aaraanii lallabee daa'imman okaasan wahin rifachiise tan duraa iyyitees numa sosobadhaa anis warraan loleen ari'ee kuchise. Maaloon of kolchaa ijoolleef manguddoonis keessummoonni martuu kan itti deebinaa yaa shufeerran milkii ustaazan koo jirtu isin malee jira warri sammuu doomte liqimsiisu dawaa silaa akka kiyyaan isin kanaaf yoomuu gammachuudhaan hawwaa antiyyaan ji'uuti yaa raaziyaa teenya isaanuma kanaaf irra bubuusimee dafii buna oowwaa buna haaqichuufi hedduu olii tattee nurraan laalin ijoollee kabajaaf sidiifna malee boqsi takkaan ijoollee teenyarraa si dhorkuu wallaallee silaa akka keetiin nu sodaatte malee laqaa qufee taamee irratti utaaltee ashiitaa qacalee yaa imaan qalalaw na agartaa abshir yooniin sii gabba'e aniis gara alaasuma jala halaw je'ee suuta qabee ableedhaan sin qalle. Namni arraan tana waa of moggaan arguu irraa of eeggadhaa warri yaalaa jirtan hojjechuudhaaf badii wannin si qaradhuuf kaameraatu jira duuba si qaaneysaa rabbiin naman dhiisu ijoollee namaan gaadi ummata keessatti guyyaa gammachuutiin akkasiin mudanne yoo barbaadde gaddi baga geesse ji'iin barattuu markaza imaamu Ahmadiin Ifrahaa Ahmadiin. الله أكبر بلقيس الله أكبر هملي Hordoftoota keenya as deebine kunoo bar dubbinnaan kutee isin ijoollee teenya keessummaa teessan tun hundinuu waa nyaattee mee laalaa dhiyeessaaf warra hin nyaatiniif ustaazotiin teenya isinirra laalti duubas yoo beeloyte waanuma dhiyaatu ol kennaaf haa nyaattu yoo nyaachuu danda'an manguddoota keenya bar ilkeen isaaniitu duruu itti qaaloyte. الله أكبر ويلكي Yaa ustaazan keenya nama itti beekuuf isin kun fakkeenya eenyu isin caala akka keessan ta'uu ni dadhabe malee nama hedduu qaala je'ee isin yaamuu mee saamuna sammuu izzaan teessan jabduu hin danda'u namuu dhiise waa'ee keessan tariiniin balleessaa kan beeku haa himu. Warri dadhaabbatus ta'ee kan tatteessan xiqqaaf guddaan jenne dhiiraaf dhalaan keessan itti deebitanii haasawa dhaabaati gamana deebi'aa mee akkana dhageessan awwaan biraan jenne ijoolleen barattootaa isin ilmaan gootaa guyyaa itti firii obboleetii teenyaa kana ijaan gartan kanaas baga geessan. Isii qofaa miti hunda keessaniinuu congratulation isiniin jenneerra barattoota keenya eega tokkummaadhaan galmaan geessan addii arraa fi borullee yaa ijoollee biriillee gaddi isin argini jireenya bareedaa jiraadhu gammadii irraa haa jaalatu sabni gammachuu eenyu seetan isin ogeessi barnoota Barkadiir Mahammadii. Dhiira yoo ja'an
dhiira yeroo ja'an maqaa walii fuutee kan akka ustaazii garee tanaa garre kan dhiirummaa isaa hojiirra oolfachaa jiru hojiin guutee edaannuma jira orjinaalli dhiiraa nama jechisiifti ijoolleen eebbifamtees yeroo tarree galtee masaanuu daffartu das jettee dhaabbattee. Allahu akbar. Yoo jiraatte yaama. Allahu akbar. Yoo jiraate yaama. Mee dhiirtummaan dhuftee Kadiir kanaa wajjin as baatee dorgomtu halkaniif guyyaallee yoo barbaadaa oolan kunoo ana jettee dhiirti harka baaftu niin beekan argamtu namni ga'uun jiru abbaa ijoollee qaalii tan gandaatii olii rabbirraa haa qabu ammallee darbamtu. Usaa kunoo tokko inuu jala kanaaf kan dorgomu anaa je'e harka baase mee oluma qabi harka kee sirriitti har'aan tana rabbiin walleeffisi kaase ati humna tamiin ustaas Kadiir wajjin dorgomte duuba mee yaa Ahmad Abbaase har'ammoo si qilxee kootu naaf gabba'i je'ee gurbaan sobee biyyee si nyaachisin alagga si baase. Allahu akbar. Allahu akbar. Dhugaa dubbachuudhaaf yaa jaalalloo ati ustaas Kadiir kun mee hiriyumateetii gaafii kanaaf deebii asumaafiin dhiisaa galii itti ilaali amma bar walleenuu caatii sirra kutee dhugaan mirqaanteetii suuta mana galii sirritti xiintalii akkasitti dorgomii yoo argatte atiis nama daaddaa teetii. Baganuuf gammadde siin jenneerra siister tan diinii barattee beekumsa argattee sammuu ofii keessaa wallaala haxooytee taasifatte haaree. Maasha Allah rabbiin siif haa baasu jennaan of biraa qaariyaa ati gammaddeemii warri kaayyoon qabne gad taa'een baratu arraas rifaatuudhaan oliif gad oriyaa eega koongiraadhaa nuti guyyaa arraa hin beeknu waan biraa kan gammadee hin dhufin ammaas jiraannaan haa deemu ofirraa eebbifamtuu teenya ganaallee rabbummaan irrasii haa aansu ati immoo ifraha. Allahu akbar. Allahu akbar. Eebbisuudhaaf dhufne eebbisaa mee aalii barattoota kanaas haa godhumee warra barsiisaa yaadatu maaliif yoo naan jettan isaa keessaa qoorsee isin hin beektanii vaayirasii sammuudhaa duniyaa faakiraas tan isaan goddaatu rabbiin nurraan godhin keeyiruu keeyiraati tan irraa barattee afaan garagaltee eessattiin si beeka jechuudhaan kaddaatu. Numaan jedhe malee maashaa Allah tun bar ijoollee addaati yoom abbaa kaddaati osoo abdii murtee karattiin dhaabbatiin kaayyoo ganamaa san osoo takkaan gatiin waamee ka dandeessee tan qabsoorra turte ilaa hangammaatti bakka nuuf haa ga'u warra hafees rabbiin yoo isuma ba'an aadde ifrahaan tun qaxalee namaati. Warri garee tana hidda gajjabeessee dhaabbatuun bareechee akkatti utubee eenyu seetan isin ammaan hubadheemi duraan barniin dhabee amirraniif rabbiin du'aayii isaanii gubbatti haa baasuuf tan jala jirtullee mataa ol qaqqabee amirran qaqqaalii eebbaan gaggeessite ollaadhaa fi aaliin yoom maqaasiif kaase wal duraa fi duubaan suuta addaan baafadhu yaa maammadoo keenya tana baantaa jettee osoo fiideen tuqin jarjarteetis qubaan maaliif yoo naan jette qubaan tuquu dhiisii ija keessa laallan ijoolleen naman dhiiftu eenyu sirraa dhorka yoo boksiisi.